dhugaa inuma banne nuti gaafa oromoon gabbayee jira wal awwaalee jedhu kaambaa maan nu jeessa jennee maalitti uyya baana maalitti hiriira baana gaafa keenya akkatti walirratti duulu gaafa keenya dhagaa walirra tuuree caatii walirratti qaba kun salphina akkam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتوا نجا كيساني فيا كيساني سنين جاني اللي نجا كوت الحمد لله قدرت ربي لقى ربي بشوف كوني بديد أمله جرومي تيجي تشوفه فيديو كي كان لايك شير قد عادي نموني لايك وتاني كومنتي بريسا يا ده كيسان كنا نايسين يشوف بربادا good فلا جتيجر رجوما نوتي غاف أورومون jira awwalee ka'ee irratti luka kaayate caatii irratti qama gin maal jechuudha ijoollee yamanii kun isin nama akkamiiti dhugaa rabbii dubbachuu anna garramtanii jirtan gara keessa ta'e wallahi azim gurbaasan jechuudha ijoolleen tun yeroo hunda yaman keessa taateen addaatu ta'amaa jira eshi maalitti hiriira baanee biyyi nagaa naata oromoon tokko haa ta'u afaan tokko haa dubbatu wal bira haa dhaabbatu ka jedhu nageenya garamiini yoo isin biyya ambaa keessatti waan akkana walirratti hojjetan yoo biyya keessatti immoo alagaan dhufee nu qalee nu jedhu isin maaltu isinitti dhagama barati gacciibsiteen qallee malee kanarra jira isa awwaalte bara odoo jiru isa awwaalte yoo tokko san godhe deebisee inni illee sanuma godhachuudha ajaa'iba ana dubbiin na dhibdee jirti amma gara keessa garamitti akka deemnu wallaallee jira achi kaata wal tumta wal saqalta miidiyaa irratti lixeef gootanii wal gadhiiftan jarana garamitti akka deemnu nu galuu diti dubbiin garam akka deemaa jiru wallaallee jira isin hoo maal jettume ijoolleen komantii hedduu barreessitiif akka inni si godheef inuun goone yoo ati jettiin jarana warroonni komantii kunillee dhugaa rabbi ani komantii san viidiyoo kana laaleetiin ammuma laalee viidiyoo kana gaafaan argummoo kuno nuti maal boonna isaan maal boochisaa jiru nuti kam iyyanna isaan kam iyya bayaa jiru yoo nuti ofii kenna uf akkana uf goone alagaa maal nu godha yoo ofii kenna ani hin beeku dhugaa rabbii dubbachuuf ani hin beeku wanni beeku hin jiru gonkuma na dhibdee jirti dubbii mataa na qabdee jirti sila hamuma yoomiti nutumti hamuma yoomiti akkatti walirratti dalayna dubartiin akkas walirratti dalayti dhiirri akkas walirratti baqasse haala fiilmii turkii tokko agartanii fiilmiin turkii tokko fiilmii suni fiilmii wayiitu jira na fakkaata turkii akka fiilmii hindii agartanii akkasitti jira ilmi namaa kun jechuudha dhugaa rabbaan dhugaalee natti fakkaatu jedha gaafa akkas walirratti raawwatanii viidiyoo kaameraamaanii qopheeffatanii ara bismillah wallahi nama dhibaa والله قررت تديمن والله اللي جرى هم دبنوا لي ولا اللي قرر كامي فودوبون كون مال والقد أجرى دوارتي ده هيدا والتوما دوارتي ديرسا والجلا فودتا دوارتي تو مال جدا عجائب ربي سلا إذا جرنا نوتي لقى ربي دبتشوف أنا وانا كتبنوا والله اللي جرى جشوا نقرر كيسيو ميسي نمتو يلالا لقى ربي دبتشوف نوتي مال جنا إسي مال جتان umanne kam iyyataa jira hiriirri maaliif bahaa jira isaan maal warratti raawwachaa jiran ka jiran biyya ambaa keessa hojiin isaan raawwatan ani ijoollee yamanii kana gonkumaa hojiin isaanii erga umanne namoonni gurguddaan babbareedan sun keessaa galee biyya garagaratti faca'ee akka ummu kaanus akka ummu afnaan erga sunniin sun keessaa deemanii ijoollee yaman keessaa warroonni lafaa dhufaan amma akka keenya yuutuubii haaraa banatanii kun jechuudha warroonni reef yuutuubii haaraa banatan kun hojiin isaanii tokko yoo isin gammachiisu isinumti mee laala mee maal irraa baratan jara kanarra dhugaa doo dubbanne wan namni nuti waa irraa baranne bakka kana geenne ummu kaanus irraa baranne saidoo irraa baranne sumayyaa irraa baranne muktaar irraa baranne jadiidin deebi'ee firoofa akka kuulanii fa yaa dhugaa dubbanno ummu afnaan fa marru shawfa kannin kana rabbarumsa dhugaa rabbi isaan hordofaa turre isaan hordofuu kaane gaaf kaane yuutuubii banachuuf yaalaa turre garuu ijoollee amma reef dhufanii warra akka kennaa yuutuubii banatan kun hojiin isaanii tokko sin gammachiisu jarri sun diraamaan isaanii si gammachiisa piraankiin isaanii si gammachiisa haasofni isaanii sitti tola
isaan irraa barattee kaatee bakka tokko geette. Namni waan gaarii nama barsiisu ammallee ilaala obboleeyyan kee namni gaarii si barsiisu ammas taananii jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf ammas taananiini huma gaarii hojjettaati. Ijoolleen gizee sanii isaan irraa waa baratan ammallee bakka gaarii ga'uuf tattaafata. Ilaa ammallee nutu mataan keenya jechuudha. Ilaa ammallee tattaafachaa jira. Isinii galee warroota amma lafaa dhufaa kana nasbee namaa baasuuf deeman kanarra mee maal baratan isin? Fakkeenyaaf namni tokko yoo miidhaan irraan ga'ee ani bodhaqee nama sanirraan harka deefe hin ta'u hin barbaachisu. Yoo namni sun na miidhe ani miidhuu qabu rabbuu isa miidha waan ta'eef. Amma Yaman keessatti maaltu baate dubartiin jaarsa wal jalaa hatti jaarsa wal jalaa kaatee hattee achi kaatu harka isii walitti hidhanii hin tumanii ulee afaan kaanii ara wallaahi lasiim rabbii keessanii jedhaati baddan akka ijaa baddanii jirtan. Kanaafuu yoo jechuudha maal godhuu qabdarree waan akka ijaa baddanii jirtaniif uf sirreessaa. Akkamitti uf sirreessitanii waan akkanaan hojjetina. Hojii fokkataa hojjettee ummata keetiitti agarsiisin. Hojii bareedaa hojjedhu haasaa bareedaa haasai ummata kee barsiis. Ummata kee gara miidiyaatti fidu gara yuutuubitti gara tiktookitti gara feesbuukitti fidu. Hojii bareedaa hojjedhu. Hojii bareedaa hojjedhu gara natti kootu. Yookaan immootu jechuudha ka yookaan immootu yoo wanni isin wanna fokkataa fiddanii ummata kanaa nu weeraramne jirra. Narri fadde nama yeroo inni akkas godhe luka irra kaatee caati kamoo sandurallee viidiyoo biraatti hojjetamaa ture si'a hin hordofu mucaa kana garuu obboleessi kiyya kun yoo na dhaga'u ta'e yoo namni si miidhe ati nama miidhuuf hin deeme rabbiin isa miidha waan ta'eef inni narratti hamaa raawwate jettee ati hamaa irratti dubartoonni immoo sirriitti waan kanarraa of eegaa. Haloo waliin bayinaa dhugaa dubbachuuf haloo wal bahuuf hin fiigina. Abba manaa kee fudhatteettee haddeemu hin fuudha dhiirri. Afuru kudhanu sagalu hafu ndewni tu isi yume maltu dhufa bakka hafu fuudhan jirtu kino amma shamaran ala galte di ati jaalalle ke durani waliin jechaan turtu jarana kuni difam wallahi lazim difam akasi sinin jedha wantoota babbareedaa fidaati ummata keessaniga wantoota babbareedaa fidaati ummata keessan kana gammachiisuuf yaala male wanta fokkataa fiddanii wanna nama suukaneessu kana bar miidiyaa hunda isin laala way hagi isin daawwatan namni biraa daawwat amma nama hunda isin laala gaaf kun akkana ta'e biyyaan baati tokkana wal gooti jarri ka biyya keessaa akkana godhaasa alagaan akkana godhoo isin biyyaan baati akkana wal gootaniitiin hin jettan maal isin irraa barata lafaan dhufu kuna fakkeenya anumaa sirraa baradha ati nama yookiin miidiyaa guddaa qabu maa sirraa baradha ka biraa lakasi daawwate sun maa sirraa barata wata kasirran baratu buru akka ibaloo dogoode jedhee nama yaadu fa'aatu jira naman haloo nama baya jedhee odoo akka ibaluu sanitti ibaluu akkana na godhe odoo illee akkas godhe ka jedhee aloo bayuuf deemutu jira aboo dhiisaa wallaahi dhasee tasgabbaa dubbiin oo isina qabbaneessa yoo isin biyya qabba yoo isin wal qabbaneessita wanni hundu hin qabbana yoo wal dhoo dhuftan yoo kaanuma jaalaa kaan fuuta mee isin warroonni koomentii please hamma tokko wanni an jedhe kun soba moo dhugaadha isin yaada keessan kennadha dhugaa wanni gurbicha hojjete waan baay'ee nama jibbisiisu isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa ani viidiyoo akkatti nama suukaneessu bakka imi jira garuu jira kasabni nu gaciibsan illee alballee nu qalanii jarana alagaadha sun jechuudha. Alagaa waan fedhe si godha alagaan fuudhee albee sirra kaayee si qalee si biraa deema waan alagaa ta'eef nuti warra harka keenya walirraa nyaanne walirraa dhuynu maaliif haalli keenya wallahi na garramtanii jirtanii ijoollee Yaman nama garramtan dhugaa rabbii